Maqaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Ifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uun sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa akka akkasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samiirratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaadhaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomeedhaa fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa giiftii keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hundumaa hojii isaaniidhaan uumaa isaanii kan gammachiisan waaqayyoos kan isaan kabajee akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo jireenya barumsa keenyaa hojiidhaa fi jireenya gaarii kiristaanummaa kan jedhuun kutaa darbe akkuma yaadattan boqonnaa 5ffaa jalqabnee kutaa jalqabaasaa jireenya kiristaanummaa durbummaadhaan kan jedhu ilaalleerra. Durbummaan egaa kiristaanonni jiraachuu kan qaban kan jalqabaa amma gaa'ilaatti kiristaana kamiifuu dirqama akka ta'e kan lammaffaa immoo kiristaanummaa umurii guutuudhaan durbummaadhaan kiristaanummaa keessatti umurii guutuudhaan jiraachuu kan ta'e gosoota kana lamaan ilaallee nam tokko dhiira isaa ta'u shamarraa durbummaa hin qabu kabaj isaa dhabeera kan jedhu immoo maal yoo taasisedha jennee isaan kanallee ilaallee turre. Har'a immoo akkuma waadaa gallee akka fedhaa fayyaa waaqayyootti faayidaan durbummaa kanaa maalidha kan jedhu sa'aatii qabnu keessatti kan barannu kan ta'u jechuudha. Waaqayyo abbaan keenyaa nu gidduutti argamee nu barsiisu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan faayidaa durbummaa barumsi mana kiristaanaa keenyaa hundumti callisneetuma kan barannu yookiin immoo callisneetuma kan raawwannu miti. Hundumtuu faayidaa wanta qabuufidha kan raawwannu. Kanaaf nam tokko durbummaa isaatiin kabajaa yeroo of eegee jiraatu faayidaa maalii argata? Dhiirri tokko kabaja isaa yeroo eeggatu maal argata? Shamarris akkuma kana kabaja ishee eeggattee yoo jiraatte maal argatti kan jedhu kanaan ilaallaa jechuudha. Bara keenya keessatti baay'ee kan nama gaddisiisu namoonni tokko maal jedhu durbummaan qabachuun gowwummaatti amma lakkaamutti yerootti ga'u namni durbummaa isaa eeggatee jiraatu dhiirri durbummaa isaa kabajee jiraatu gowwaa akka ta'e shamarri kabaja ishee durbummaa ishee eeggattee jiraattus akkuma kanaa gowwaa akka isheen taate yeroo baay'ee kaasuudhaan akkasumas immoo kana keessaa immoo namoota baasuudhaa fi wantoota adda addaa wanta baay'ee raawwatamaa jechuudha. Keessattuu wanta baay'ee caqasuudhaan kitaaba caqasuutiin jechoota adda addaa kaasuudhaan namoonni durbummaa isaanii gadhiisuu akka isaan qaban ni taasisu namoonni baay'een abaaramoon jechuudha. Diyaabiloos kana hundumaa namoota keessa buluudhaan ni raawwata. Garuu kiristaanummaa keessatti dhuguma durbummaadhaan yoo jiraanne faayidaa ni qaba moo hin qabu kan jedhu beekuun nurraatu eegama. Yeroo kana beeknudha kabaja keenya eeggachuu kan dandeenyu. Kanan ta'u taanaan garuu callisnee kabaja keenya bakkeetti gatuudhaan umurii keenya jiraannu gaddaa afuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu faayidaawwan maalii qaba durbummaa eeggachuun kan jedhu beekuun dura jiraata jechuudha. Jireenya kiristaanummaa keessatti dhuguma durbummaan faayidaawwan baay'ee qaba. Durbummaan egaa akkuma yeroo darbe ilaalle bakka lamatti qoonnee ture kan ilaalle jireenya gaa'elaatiin dura durbummaa fi kabajaan eeggachuu kan lammaffaa immoo jireenya ofii guutuu umurii ofii guutuu durbummaadhaan jiraachuu kanneen jennu kana lamaan ture kan ilaalle. Egaan faayidaawwan durbummaa gaa'elaatti qabachuun maalidha kan jedhu kan jalqabaa ilaalle. Nam tokko durbummaa isaa hanga gaa'ela isaatti kabajee yoo eeggate faayidaa maalii argataa kan jedhu jechuudha. Walitti qabnee gaafa ilaallu faayidaan durbummaa eeggachuu inni guddaan jechuudha lubbuu keenyaaf faayidaa inni qabaatudha. Faayidaan kun immoo boqonnaa bara baraa jireenya bara baraa qulqulloonni abboonni keenya bakka isaan galan mootummaa waaqayyoo akka galuudhaaf daandii kan jalqabaa daandii sirriidha. Maaliif namni durbummaa isaa eeggatu
abboommiiwwan waaqayyoo baay'ee raawwata. Namni yeroo baay'ee kan kufu keessumattuu namni dubbummaa isaanii eegganne cubbuuwwan warreen kaan hojjechuudhaaf baay'ee salphaadha. Garuu namni of kabaje jiraatu qorumsa kana hundumaa wanta simatuudhaaf qorumsa kana hundumaa wanta dandamatuudhaaf yeroo hundumaa jaalala uumaa isaadhaan jiraate darbaa jechuudha. Kanas immoo qulqullichi Phaawulos dhuguma haala kanaatiin dubbateera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 35 yeroo dubbisnu ni arganna. Kanas faayidaa mataa keessaniif jedha waa'ee kabaja of eeggachuu yeroo barsiisudha kana kan dubbate faayidaa mataa keessaniidhaaf kana kan taasistan faayidaa mataa keessaniifidha. Sirnaan akka jiraattanii fi gooftaan keessan amanuutti akka cimtaniif malee isin kiyyeessuudhaaf jedhee miti jechuudhaan dubbata. Sirnaan akka jiraattaniif kabaja keessan yoo eeggattan sirnaan jiraattu. Akkuma kanaas immoo gooftaa keessan amanuuttis ni cimtu. Kanaaf jedheetiin isinitti lallabe. Kanaaf jedheen kana isinii dubbadhe malee isin kiyyeessuudhaaf mitachuudhaan ni dubbata jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan egaa dhuguma kabaja durbummaa keenyaa yoo eegganne unkaan kan lubbuu hafuuti kan foonii mee maal arganna kan jedhu haa ilaallume. Kabaja faayidaa maal arganna kan jedhu kan jalqabaa seera waaqayyoodhaaf amanamoo nama taasisa durbummaa fi eeggachuun. Waaqayyo waaqni keenya waaqa bara baraati. Bara baraaf kan jiraatudha. Seerri inni keenyus akkuma kana seera bara baraaf dhala namaa geessisudha. Inni ofiisaa bara baraan kan jiraatu nuti immoo seera isaa yoo eegne bara baraaf akkuma isaa kan jiraannu taana. Seeronni gooftaa keenyaa immoo nu miidhuudhaaf ijoollee waaqayyo. Seeronni gooftaa keenyaa daandii sirriidha. Seeronni gooftaa keenyaa booda mootummaa waaqayyoo kan nu galchanidha. Seeronni gooftaa keenyaa miila keenyaaf ibsoodha. Seeronni gooftaa keenyaa daandii qajeelinaati. Kanaaf gooftaan keenya seera kan nuuf laatu ittiin jiraannee dhaaltuu mootummaa isaa akka taanuudhaaf malee nu miidhuudhaaf jedhee waan tokkoyyuu nuuf hin laanne gooftaan keenya lakkisaa hin miidhamtu jechuudhaan seerota kana eeggannee akka jiraannuudhaaf nuuf laate jechuudha. Egaan namoonni kabaja durbummaa isaanii kan dhabanii kan jalqabaan inni guddaan ejjadha. Namni dhiira isaa ta'u shamarran ejjaan kabaja durbummaa isaanii ni dhabu. Ejji immoo seera waaqayyoodhaan dhorkameera. Hin ejjiin seera ba'uu boqonnaa 20 irratti akka ilaallu waaqayyo gooftaan keenya abboommiiwwan kurnan jalqaba kenne keessaa boqonnaa 2ffaatti akkuma barachaa turre tokko hin ejjiin kan jedhudha. Mul'ate illee wangeelatti akkuma barsiise yeroo darbee maal jedhameera hin ejjiin akka jedhame dhageessaniittu ani garuu isiniinan jedhaa lapheettiyyuu hin yaadinaachuudhaan immoo kanatti guddiseera gooftaan keenya. Egaan namni durbummaadhaan jiraatu maadha? Ejja kanarraa kan fagaatee fi ejja qofa osoo hin taane hawwii isaallee kan fagaatedha. Kan hin hawwine jechuudha. Yeroo hundumaa laphee isaadhaaf bakka kana ejjaaf bakka kan hin laanne yeroo hundumaa nagaadhaan kan jiraatudha jechuudha. Kanaaf namoonni akkasii kun kan nama dhibu gaa'ela isaanii boodallee seera waaqayyoodhaan gaa'elaan qulqullaa'an jiraatu. Qulqullaa'an jechuudha gaa'ela gaariidhaan jaalala kan waaqayyoo keessa jiruun gaa'ela qulqullaa'aadhaan jiraatu jechuudha. Kaayyoon namoota akka kanaa maalidhaa? Ejja miti. Ejja osoo hin taane gaa'ela keessatti waaqayyoon gammachiisuudhaan yeroo mara hundumaa akka sirna mana kiristaanaatti yeroowwan tsoomii kabajuudhaan yeroowwan sanbataaf ayyaanota adda addaa kabajuudhaan siree adda addaa qabatanii jireenya waaqayyootti gammadu jiraatu jechuudha. Kanaaf kun faayidaa kan jalqabaati. Kan lammaffaa immoo gaa'elli osoo hin turiin yeroo isaatti akka gaa'ela namoonni taasifataniidhaafis faayidaa guddaa qaba kun. Egaan akkuma beeknu dhalli namaa sadarkaa dargaggummaa isaa irratti hawwiin isaa lafaallaa barbaadu baay'eetti cima. Yeroo kanatti durbummaa isaa eegaa akka hin jiraanneef immoo qormaatonni baay'een isa qunnamu jechuudha. Kanaaf hawwiin barbaachisne kanaan yeroo hundumaa callisee miidhamaa jiraachuu isaarraa uumaa isaallee gaddisiisuu isaarra maal taasisaa gaa'ela gooftaan itti gammaduun gaa'ela qulqulluudhaan obboleettii isaa tokko wajjirraan yookiin immoo isheen obboleessa ishee tokko wajjirraan gaa'elaan wajjirraan geggeeffatu jechuudha. Shamarroonni illee kan nama dhibu bareedinni isaanii kabaja durbummaa isaaniiti. Shamarroonni yeroo dabanii gara gaa'elatti akka isaan seenan kan isaan taasisu kabaja isaanii qabaatan. Kabaja kan hin qabne immoo eenyu calliseetuma nama akkamatti faayidaa biraadhaaf barbaadu ta'e malee isa dhugaa wajjirraan jiraachuudhaaf kan barbaadu hin jiru. Kanaaf kabaja isaanii warreen eeggatan shamarran gaa'ela isaanii akkuma kana daddafaaf jechuudha. Dafanii gara sanaatti kaadhimummaatti ni seenu kun faayidaa guddaadha. Namoonni akka barbaadan jiraawwatan garuu gaa'ela akka mana hidhaa tokkotti kan isaan ilaalan. Gaa'elatti seenuu jechuun mana hidhaatti galuu jechuudha. Maaliif isaan bakkee ta'anii umurii dargaggummaa isaaniitti gaa'ela doo maal taasisu namoota baay'ee wajjirraa wal quunnamtii isaa taasisu.
Kanaaf yoo gaa'ela taasisan maal ta'u tokko wajjirraan walitti hidhamanii taa'uu danda'u. Kanaaf malee darbanii illee namoonni akkasii kun osuma gaa'ela taasisan illee maal ta'u bakkeetti kan baran sana ammas fidaniituma dhufu. Isheen shamarranis abbaa manaa ishee manatti dhiistee bakkee barbaaddi. Inni dhiiraas akkuma kana taasisa. Kun immoo waaqayyo kan gidduu hin jirre dhalli gidduutti ba'uulee akkuma kana faayidaa kan hin qabne biyyaafis amantaas kan hin qabne ta'etu rakkoo keessa nama galchaachuudha. Wantoonni akkasii kun miidhaa qabaatu garuu durbummaadhaan warreen amma xumuraatti turanii gaa'ela isaanii gaggeeffatan garuu faayidaa kana ni argatu jechuudha. Amantaatti cimanii illee akka jiraataniidhaaf nama taasisa durbummaan turuun. Jechi duuka buutichaa kan jalqaba ilaalisuun maal jedha? Gooftaa keessatti cimtanii akka jiraattaniidhaaf malee isin kiyyeessuudhaaf miti kan jedhu isa kana kan agarsiisu. Gooftaa keessatti cimtanii akka jiraattan jechuun amantaa keessaniin yeroo hundumaa uumaa keessaniin amantanii isa gammachiisaa akka jiraattaniifin seera kana isinii barreesse jechuudhaan dubbate. Namoonni durbummaa isaanii eeggatanii jiraatanii gooftaa isaanii amanuutti illee akkuma kanaa warreen cimanii jiraatanidha. Maaliif? Yeroo baay'ee maallaa diiyaabiloos beekeetuma jechuudha. Kiristaanota seera waaqayyoon jiraachuu barbaadan, kiristaanota mana waaqayyoon jiraachuu barbaadan, amala gaarii kiristaanummaadhaan kanneen deddeebi'uu barbaadanitti nama faallaa amantaa itti erga gaa'elaaf. Innaa yeroo kana namoonni dhuguma durbummaa isaanii kabajanii warreen jiraatan, warreen yeroo hundumaa waaqayyoon gammachiisan kun waa tokko ittiin fakkaatu ofirraa deebisu. Ittiin deeman jechuudha. Garuu warreen ejjaan kufan immoo warreen dursanii durbummaa isaanii hin qabne garuu kaayyoon isaanii ejja qofa waanta ta'eedhaaf maal taasisu carraan argameera jedhaniitu waa tokko amantaanis jiran jedhanii waaqayyo jiran jedhuun waa tokko keessan seenu bakka gaaffii waanta dhufee qofaaf amantaa isaanii gatanii badu jechuudha. Kun namoonni akkasii mana kiristaanaa illee faayidaa hin qaban. Maaliif yeroo hundumaa isaan kan yaadan waa'ee ejjaadha malee waa'ee kana waa'ee amantaa waa'ee lubbuu miti. Garuu gaabbii galuudhaan deebi'uun ni danda'ama. Namoonni kun garuu gara sanaatti warreen hin yaadne waan ta'eef amantaa isaanis akkuma kanaa salphisaniitu gatu, uumaa isaanis akkuma kanaa salphisanii gatu jechuudha. Yeroo har'aa baay'ooliin dhiironni isaa ta'an shamarran keessumattuu shamarran kanaaf baay'eetti miidhamoodha. Baay'eetti miidhamoo jechuudha. Bakka takkaa dhufeedhaaf amantaa ilaalamuun hin jiru. Kana gara fuuldaatti gaa'ela keessatti maaltu ilaalamuu qaba kan jedhu tartiibaan nama tokko wajjirraan kaadhimmamuudhaaf maal ilaaluu qabna kanneen jedhanii kan ilaallu yoo ta'e illee garuu kanarraati yeroo kamuu taanaan of eeggachuun baay'eetti nurraatu eegamaa jechuudha. Amantaa keenyaan faallaa kan ta'u waa tokko nuuf hin taasisu. Kanaaf kana beeknee dursa laachuu kan qabnu maaliifidha? Amantaa keenya qulqulleettii kan taate boor kan ittiin jiraannu uumaa keenya wajjirraan kan nu taasistu qulqulleettii kan taate kanaan cimnee dhaabbachuun dura jiraata jechuudha. Faayidaan durbummaa kana kan agarsiisudha jechuudha. Kan ittaan immoo gaa'ela akka ragga'udha kan taasisu. Gaa'ela akka ragga'u jechuun gaa'elli sirrii ta'uusaa karaa mana amantaa kan ittiin beekamuudhaaf gaa'ela waaqayyoo kan taasisu durbummaa yoo jiraatedha. Durbummaa diiguudhaaf gaa'elaan walqunnamtii raawwachuun gara namoota hedduu baruutti akkasumas immoo gaa'elaaf jaalalaaf tokkummaadhaan waliin jiraachuudhaaf gatii laachuurraa walqunnamtii saalaa qofaa irratti akka xiyyeeffannu nu taasisa. Dursanii namoonni kawa isaanii dhaban yeroo hundumaa kan yaadan waa'ee kanaadha. Waa'ee ejjaa yoo ta'e malee kan irraatti dhimma hin qabaatan. Namoonni akkasii egaa gaa'ela raawwataniillee jechuudha. Gara bakkee akkuma jalqaba ilaalle kanneen ilaalanidha. Inni dhiiraa shamara bakkeerraa isheen shamarraa immoo dhiira bakkeerraa barbaaduudhaan gaa'elli isaanii osoo beekamiin waaqayyo gidduu isaanii osoo hin gadiin calli isaaniituma umurii isaanii haala kanaatiin xumuru jechuudha. Yeroo tokko immoo Soomiin jiraanis hin beekamu yeroon soomiillee akkuma barbaadamedha. Sanbatonni akkuma kanaati. Ayyaanis akkuma kanaati yeroo hundumaa fedha foon isaanii kanneen raawwatan jechuudha. Isa dhugaadha kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Qorannoon tokko maal jedhaa? Diiggaa gaa'elaatii fi sababni olaanaan gaa'ela durba durbummaa gatuudha jechuudhaan dubbata. Namoonni dursanii durbuu isaanii gatan akkuma kanaa diiggaan gaa'ela isaaniirra baay'ee guddaadha. Innaa gaa'elaan jiraachuu hin danda'an jechuudha. Akkuma kana dhiisanii bahuu jechuudha. Kun baay'ee rakkoo guddaatti kan nama galchuudha. Kanaaf ijoolleen kiristaanaa shamarranis dhiironnis faayidaawwan ammaarumatti kaasne kana dabalatee mootummaa waaqayyoollee kabaja waaqayyoon ofirratti moosisuu jaalala waaqayyoo ofitti argamsiisuudhaaf kabaja durbummaa keenya eeggachuun
yeroo hundumaa nurraatti barbaachisa. Diiyaabiloos immoo faallaa kanaa yeroo hundumaa qorumsaan nu cimu. Kanas immoo beekuun nurraatu eegamaa. Qormaan hundumtuu ni darbaa. Biyyi lafaas ni dabarti. Garuu mootummaa Waaqayyoo immoo hin dabartu. Namoonni amma akkasitti akka barbaadan ejja raawwatan kun isa dhugaadha guyyaa dhufaatii gooftaa keenya. Tuullotaan duratti jigaa kanneen jedhan. Tuullotaan dhagaadhaan duratti jigaa akkuma jedhee barreeffame mul'ata Yohaannis boqonnaa 6:16 ilaaltan namoota akkasiidha. Warreen yeroo hundumaa fedha foon isaanii deddeebi'aa ta'an jechuudha. Kanaaf kiristaanonni immoo kan hundumaa irraati adda baanee yeroo hundumaa kabaja durbummaa keenyaa eegganne uumaa keenya wajjirraan jiraachuun nurraatu eegamaadha. Faayidaawwan kan arganna jechuudha kabaja durbummaa keenya eegganne. Kan lammaffaa immoo durbummaa amma yeroo umurii guutummaa isaanii kanneen dhiigan immoo faayidaa akkamii argatu? Inni jedhu kan jalqabaa umurii guutuudhaaf yaada guutuudhaan Waaqayyoon tajaajiluudhaaf kun faayidaa guddaa qaba. Egaa yeroo hundumaa yaada addunyaa kanaa waa'ee maatii, waa'ee haadha manaa, waa'ee abbaa manaa, waa'ee qabeenyaa waa tokko osoo hin yaadiin wanta addunyaa kanaa kan ta'e wanta sobaa kan ta'e kanarraati adda ba'uudhaan yeroo hundumaa waa'ee Waaqayyoo, waa'ee tajaajila mana kiristaanaa akka yaadan kan nama taasisudha. Yeroo hundumaa durbummaadhaan jiraachuun qulqulloonni abboonni keenya tajaajilaan guddaatti kanneen beekaman kan akka qulqulluu Phaawulos, kan akka qulqulluu Yohaannis kabajamma kanaatti Waaqayyoodhaaf bakka laachuudhaan tajaajila isaanii hamma kanaatti kan fiixaan baasan kabaja kana waanta qabaniifidha. Kan akka qulqullicha Ermiyaas kun kitaaba qulqulluu keessaatii abbootii caqasamanidha. Yeroo hundumaa uumaa isaaniidhaaf beeka. Waa'ee waa tokko waa'ee biyya lafaa yaaduun hin jiru. Yeroo hundumaa isaan gammachuudhaan namni lafa deemuu isaan isa ilaala isaan garuu lafarra kan jiran miti. Jireenya akkasii jiraatu jechuudha. Kan biraan immoo qulqullummaa akka ergamootaan nama gonfachiisa kun. Egaan bara jireenya guutuu fi durbummaadhaan jiraachuun fedhii foonii obsaan mo'achuu akkasumas immoo akka ergamootaa qulqulluu ta'uu ajaja Waaqayyoo akkuma inni qulqulluu ta'e isinis immoo qulqulluu ta'aa jedhu hojiirra oolchuudhaaf kan nama gargaarudha. Kun qulqulluu Yohaannisiif fudhachuu dandeenya. Qulqulluu Yohaannis duuka bu'aan gooftaa keenyaa durbummaadhaan umurii isaa guutuu kan jiraate ergamoonni Waaqayyoollee yeroo inni ergamaadhaaf sagaduudhaaf ka'u lakkiinaaf hin sagadin jechuudhaan dhuguma kabajnii fi qulqullummaan isaa akka kan qulqulloota ergamoo ta'u agarsiisaniiru. Kanaaf kabaja durbummaadhaan jiraachuun umurii guutuu kana kan nama agarsiisudha. Fedhii isaarraa, fedhii fooniirraa, wanta biyya lafaa hundumaarraatu yeroo hundumaa namni adda bahee laphee isaa guutuudhaan Waaqayyo wajjirraan akka jiraatuu fi qulqullummaa kan akka argatuudhaaf nama gargaaraa jechuudha. Kan xumuraa immoo Waaqayyo irraallee kabaja addaa argamsa kun. Waaqayyo irraa jaalala guddaa Waaqayyoodhaaf yeroo agarsiisnu akkuma kanaa Waaqayyo jaalala wanta deebii guddaa nuuf laata. Akkuma jaalalli laphee keenya keessa jiruuf akkuma amantiin laphee keenya keessa jiru akkuma kanaa Waaqayyo illee kadhannee amma sana arganna jechuudha. Waaqayyoon cimsinee guddisnee kan jaallannu ta'e Waaqayyo akkuma kanaa kadhannaa keenya dafee deebisa. Kadhannaan qulqulloota afaanii funyaan kan jedhu kanaaf akkuma baheen deebi'aa jechuudha. Anna qulqulloonni 1,100 fi 1,044 kanneen jedhaman mul'ata Yohaannisitti kanneen barreeffaman jiran boqonnaa 14 olaallee isaan kun qulqulluu Yohaannis haala addaatiin gaara Tsiyoon irratti hoolicha kan jedhame Kiristoos gooftaa keenya marsuudhaan galatoo namni dhaga'uu hin dandeenye namni jechuudha mootummaa Waaqayyoo kanneen gara warreen kaanillee dhaga'uu kan hin dandeenye dhagahaa gara inni deemu hundumaatti aangoo isaan qaban isa hojjetaan kanneen deeman jechuudhaan kan isaaniif dubbataman jarreen kun durbummaa isaaniidhaan warreen jiraatanidha. Amma kanatti jechuudha warreen kan arguu kan hin dandeenye amma kanatti arguu danda'aniiru. Dubbii abbootii irraati seenaa qulqulloota abbootii irraa akkuma ilaallu mana kiristaanaa bilisa kan baase mootichi ilmi Illeenii jechuudha. Erga fooniif lubbuun isaa adda baatee gara Waaqayyootti deemeetu mootummaa gannata argateera kabaja guddaatiin argateera qulqulluudha. Guyyaa tokko garuu deebi'ee maal taasisaa gadaamii kan jiraatu monoksee tokkotti mul'ata abjuudhaan. Inna maaloo osoo monoksee ta'ee jiraadhe ta'e jechuudhaan monoksee kanatti hima. Innaa monokseen kun baay'ee dinqamee maal jedhaa indee ati koo qulqulluu mootiidha mana kiristaanaatti bilisa kan baastedha Waaqayyoo jalata sin gashine jechuudhaan gaafata. Lakkii Waaqayyo koodhaaf galannaa ta'u innoo bakka gaariinaaf laateera garuu kabajaa qulqulloota monoksotaa yeroo argummoo kan koo kabajayyuun jedhamu jechuudhaan dhuguma kabajni isaanii guddaa akka ta'e dubbate jechuudha. Kanaafuu kabajni monoksotaa warreen durbummaa isaanii kabajanii yeroo hundumaa Waaqayyoo jiraatan kabajni isaanii amma kanaattidha jechuudha. Baay'ee humnaa ol akkuma Waaqayyoon jaallatan akkuma kanaa Waaqayyoon immoo deebisee isaan kabajaa jechuudha. Innaa namni danda'e yoo jiraate
kan hundumaanii argataa jechuudha. Egaan jireenyi kun immoo maal fakkaata? Monokkosummaan maalidha? Baay'itaa'ummaanoo jireenyi gadaamii faayidaan isaa haala kamiisaa sirni isaa maalidha kan jedhu barumsa keenya kutaattaanuun qabannee kan dhiyaannudha kan ta'u. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.